Kabajamtootaa fi jaalatamtoota dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo keenyaa hunduma keessanuu maqaa gooftaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin yuuyyaa jedhee nagaa sin gaafadhaa akkam jirtan. Biyya keessaaf biyya alaa jiraattanii karaa tamsaasa kallattii raadiyoodhaan, karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa, karaa yuutuubii, karaa teelegiraamii, karaa garaagaraa sagantaa keenya kana dhaggeeffachaa kan jirtan hunduma keessaniifuu araarri arjummaan waaqayyo gooftaa keenya biraa isiniif haa baay'atu. Baga jiraattan, baga waaqayyo umrii irratti umrii, waggaa irratti waggaa, bara irratti bara, guyyaa irratti guyyaa isiniif dabale. Waan kaayoo isinirraa qabuuf, waan si jaalatuuf abbaa kiyya haadha kiyya waan si jaalatuuf obboleessi kiyya obboleetti kiyya yeroo kana siif kenne yeroo kana nuuf kenne karaa raadiyootiin akka wal arginu immoo carraa kana nuuf kenne isa nu gargaareef galannee ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa guyyaa irraa sagantaa addaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheera. Sagantaa addaa kanarratti immoo keessummaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessummaa addaa kana waliin irraa sagantaa gaaffiif deebii gabaabaa qabna. Keessummaan addaa kiyya kunis immoo dargaggoodha. Qeerroo Yesuusiiti. Egaa dargaggoo kana wajjin immoo waan xiqqoo ishee waan dhalootaaf kaka'umsa ta'uu, jajjabina ta'uu, fakkeenya ta'uu waan isa keessatti argeef akka waliin haasofnu as in affeeree innis immoo affeerree kiyya fudhatee asitti argamee jira. Dargaggoon kunis Iyyaasuu Kaabaa Moosisaa jedhama. Iyyaasuun waldaa warra Wangeelaa Masarata Kiristoos gabateetti waaqeffata. Tajaajilli isaa, hojiin isaa, jireenyi isaa, mul'anni isaa maali kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. As godina Orroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu magaalaa Gabateetti waldaa Masarata Kiristoositti waaqeffata. Isa waliin irra sagantaa gaaffiif deebii in taasisna. Sagantaa gaaffiif deebii gabaabduu ishee dargaggootaaf fakkeenya ta'u in taasisna. Jireenya isaarraa, hojii isaarraa, karoora isaarraa, waan inni jirurraa maal baranna kan jedhu sagantaa gaaffiif deebii qabna. Sagantaa gaaffiif deebii kana immoo isin amma dhumaatti nu dhaggeeffadha. An kan isin waliin jiru obboleessi keessan Wandimmaa Gany Uddeessaa Bidireeti. Gabaabaamatti gaa faarfannaa kanaan waliin waaqayyoo waaqessine ergasii kallattii maan gara sagantaa gaaffiif deebiitti deemna. Jirenya baambara bodemsana mudde bikile sansida bimfokiso arkakiran kumade arkaki si arketan to fadyan dandeti sana wamna manjadu sinarke ofra sanosinan jallada ofiko sirkan fudadu ogale ko soraketi injabate nani dawade Esa koti garumati anaf kabdu sanau bate Asitan gamada garan ko singkomatu simale enyunya nafawatu Asitan gamada garan ko singkomatu simale enyunya nafawatu Abdarra mni durse amile sobatin jajama kambote nafgalo afaninim kanna sosabenama wan hala fokiso namarka nafute sardite kannake sambane esatianan bakyonate argite Argeram kofa kwani walanka kalafati After nafsim foromse anafinto senati Namambara fabda dedani argetu narragorum Yongatile targade mani ferom kengedarum Ram kofa kwani walanka kalafati Lafta nafsim from se sunna nafido senati Ano do senati Amin bara fabda derani argetu narragoro Yongatile targade mani from kengedaru Ogale ko soraketi injabate nani dawate Esa koti garumati anaf kabdu sanau bate Asitan gamada
garaan kosin komatu si malee eenyuun anaaf hawwatu ansitaan gammada garaan kosin komatu si malee eenyuun anaaf hawwatu Waaqayyo gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u ulfinni haa ta'u egaa obboleessi koo Iyyaasuu Kabaa Moosisaa gaaffii ansiif dhiyeessin atillee tole jettee sagantaa gaaffiif deebii kanaaf dhiyaachuu keetiif Waaqayyo si haa eebbisu horii bule baga nagaan dhufte. Ameen ameen isinillee eebbifama carraa kana naaf kennitanii asitti naaf feeruu keessaniif guddaa naaf eebbifama Waaqayyo isin haa eebbisu jecha akkuma isin kaastanii ani maqaan koo Iyyaasuu Kabaa Moosisaan jedhama kanan dhaladhee guddadhee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaarteetti garuu sababa hojiidhaaf magaalaa kana yookaan aanaa Coomman Guduruu kana waanan dhufeeruudhaaf kanaafan as jira Waaqayyo isin haa eebbisu jechuun barbaada jalqaba irratti. Baay'ee galatoom egaa baga nagaan dhufte egaa dhalooti kee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaardagaa Jaartee achitti dhalattee guddattee egaa ergas immoo sababa hojiitiif immoo asii gara aanaa Coomman Guduruu magaalaa gabatee dhufte. Egaa mee jalqaba irratti waa'ee bakka dhalootaa almost nu kaastee jirta Waaqayyo si haa eebbisu waa'ee haala abbaa waa'ee haala haadhaa haala guddina kee xiqqoo ishee ati nuun jette akkamitti si guddisanii karaa barnootaatti karaa Waaqayyootti akkamitti si guddisan waa'ee abbaaf waa'ee haadhaa because impactiin isaanii positive impactii guddaa qabu waan ta'eef maatiin kanaaf akkamitti si guddisanii akkamitti guddatte mee haala guddina kee gabaabaatti waan tokko nuun jette. Waaqayyo isin haa eebbisu jecha haalli guddina kootii maatiin akka carraa ta'e baabbaan koo hojjetaa mootummaadha obbo Kabaa Moosisaa jechuudha. Harmeen koo hojii hin qabdu garuu barumsa kutaa 9tti na waliin baratteetti. Manuma Waaqayyoo keessatti guddannee jechuudha. Isaanillee mana Waaqayyoo keessatti gaa'ela isaanii raawwatan. Isaan lamaanuu jechuudha. Kanaan booda uniin dhalannee bakka baabbaan koo baay'ee isan jaalladhu yeroo balleessinullee innuu kadhata Waaqayyoon kadhata. Malee baay'ee nutti eekkaminu reebeen beeku. Baay'ee Waaqayyoon nu kadhata harka nurra kaa'ee iddoo rafnutti nuuf kadhata hunduma keenya nuuf kadhata. Nu ijoollee 5 taanee dhalannee ani lammaffaa irratti dhaladhee kanaaf Waaqayyo baay'ee na gargaareera jechuun danda'a. Maatiin koo baay'ee Waaqayyoon nu kadhatanii harka nurra kaa'anii nu guddisan haala biyya lafaa keessa nu baasanii jechuudha. Baay'ee carraa kanatti fayyadamee baay'ee isaan galateeffachuun barbaada. Sababiin har'a jiraachuu kooti isaantu na gorsee ogummaa isaan qabanii na gorsanii baay'ee bakka akkan tajaajilatti guddadhullee kan na godhe isaanidha jechuun barbaade haalli maatii koo kana fakkaata. Waaqayyo ulfaatu Waaqayyo si eebbisu akkasitti immoo haala maatii keetii haala isaan itti si guddisan aloorra keetii dubbattee kireedit kennitee isaan galateeffachuun kun dhalootaaf waan guddaadha. Waaqayyo abbaa keessa haadha keessa jireenya isaanii tajaajila isaanii hundumaa haa eebbisu baan keessa nama baay'ee baratanii dhaloota nama barsiisaa jiran akka ta'an immoo natti himtee jirte Waaqayyo hojii isaanii sammas isaanii guddisu haadha keessa immoo Waaqayyo jireenya isaanii tajaajila isaanii haa eebbisu umrii irratti umrii fayyaa guutuun isaan siif jiraachisu nuuf jiraachisu. Egaa baay'ee namatti tola. Ati jalqabumaan maatii kiristaanaa isaan kiristaana ta'anii gara gooftaa dhufanii ergasii dhalatte moo erga dhalattee booddee gara gooftaa dhufte akkamitti gara gooftaa Yesuus beekuutti fayyisaaf gooftaa taasisutti dhufte mee waa'ee kana haala guddina kee haala jireenya kiristaanummaa asumaasuufne. Jalqaba irratti isaanumti gaa'elatti yeroo seenan inni jaarsa waldaa ture. Amantootuma keessaan dhaladhee jechuudha. Manuma Waaqayyootti dhaladhee manuma Waaqayyootti guddadhe. Achumarraan barachaa guddachaa umuriidhaanis dabalaa fooniinis dabalaa hafuuraanis dabalaan dhufe. Malee manuma Waaqayyoo keessatti dhaladhee guddadhe. Carraan kun baay'ee naaf carraa guddaadha. Kanas dubbachuun barbaada. Carraa guddaadha naaf mana Waaqayyootti dhalatanii guddachuun akka lootorii hin argamneetti ilaalan. Malee haalli hafuuraa gara meeshaa kanattis kanan dhufe xinnummaa makoorraa kaasee xiqqoo yoo isin yaasuu barbaade televizyinii kanan laalla. Televizyinii yommuu laallu kiiboordiin jira achi keessaa mini yeroo nyaata nyaannu an taa'een teebilii akka isaan godhan. Mul'anni sana keessa jira jecha jalqabumaan taa'een teebilii fa'aa saayinii fa'aa isarratti nyaata nyaannu isan taa'ee akka kiiboordii taphatanii godha. Kanaan booda hin dhufee nan baradhee hin bartu naan jedhanii turan ati ijoolleedhaan bartu jaarsi waldaa tokko jira hin bartu ati qubni kee xixiqqoodhaan hin dandeessu ati bayinaan jedhe. Kaza nan bo'e baay'een bo'ee nama 12 qofaa filataniiru 13ffaan atu galmaa'e 13ffaan galmaa'e. Kana booda Waaqayyo na gargaaree aarii isaa daftara abbaa dhibbaa bitadheen deeme. Garuu luukii namarratti xumurree daftara abbaa dhibbaa bitadheen deeme torbee tokkotti nama 6tti galle. Isaan keessaa ani sadarkaa lammaffaarra jira. Haala taphaatiin jechuudha. Torbee lammaffaatti immoo
an tokkoffaan ba'e mucaan tokko lammaffaa ba'e torbee sadiituun guutii tajaajilan eegalee jechuudha. Inni dhibame sun fitaawuraari ta'e jechuudha. Namatti tola baay'ee. Egaa dhaggeeffattoota keenya akkuma dhageessanii maatii kiristaanotaa abbaa fi haati koo kiristaan ta'anii gooftaa beekanii anis immoo maatii kiristaanaa keessatti dhaladhee guddadhee harka nurra kaa'aa nu barsiisaa nu gorsaa sagalee waaqayyootiin nu guddisan jedhe kun ergaa guddaadha abbootii fi haadhotiidhaaf warra dhaggeeffachaa jirtaniif ijoollee keessan karaa waaqayyootti guddisuun gahee maatiiti waan jedheef kennuun gahee waaqayyooti ijoollee kennuuni guddisuun immoo gahee maatiiti jedha sagalee waaqayyo. Egaa maatii obboleessi keenya Iyyaasuu irraa wanti nuti baranne warra isaarraa wanti baranne harkarra kaa'anii kadhachaa fi gorsaa sagalee waaqayyootiin barsaa guddisanii ergasii mana waaqayyoo keessatti guddate arragaa inni waldaa kiristaanaa keessatti konfiraansii garaagaraa irratti bakka garaagaraa irratti kiiboordii nama taphatudha. Kiiboordii qofaa taphachuu otoo hin ta'in nama leenjii kennuudha. Leenjii kennuu qofaa otoo hin ta'in nama istuudiyoo keessatti faarfannaa hojjetudha. Kiiboordiin taphataa waldaa kiristaanaatiif tajaajiltoota garaagaraatiif faarfannaa kiiboordiidhaan tajaajila kennaa guddaadha. Daawit akkas nama meeshaa faarfannaa taphata ture kennaa guddaadha. Lammaffaa irratti immoo dhaloota baasuudhaaf dhaloota karaa kanatti guddisuudhaaf kennaa guddaadha waan ta'eef dhaloota leenjisaa jira. Kun baay'ee waan guddaadha. Dabalataan immoo istuudiyoo irratti immoo magaalaa Kombolchaatti immoo istuudiyoo isaanii irratti immoo faarfannaa qindeessu. Faarfannaa qindeessu hojii istuudiyoo kanas immoo hin hojjetu. Egaa kun dhaloota fakkeenya guddaadha. Akkamitti gara kana dhufte kan jedhu atuu seensa isaa dubbattee jirta. Egaa amma hojiin kiiboordii waldaa kiristaanaa keessatti taphachuu, hojiin immoo leenjisuu, hojiin immoo istuudiyoo keessatti hojjechuu kun maal fakkaata? Mee gabaabaatti waan tokko nuun jette. Guddaa eebbifamaa jecha. Hojiin kun baay'ee boqonnaa namaaf kenna irra caalaatti. Dargaggootaaf illee kanan jechuu barbaadu baay'ee kun fakkeenya guddaadha. Asii amma akka carraatee hojiis nan hojjedha hojii mootummaallee nan hojjedha. Istuudiyoos Adoonaa jedha maqaan istuudiyoo keenya istuudiyoo Adoonaa magaalaa Kombolchaatti argama. Asis waldaa keessas meeshaa nan taphadhaa ijoollees nan barsiisaa. Dhaqee istuudiyoos immoo sa'aatii firii taayimii argadhee irratti deemee nan hojjedha jechuudha. Kuni sammuu namaaf iyyuu baay'ee gaariidha. Sammuu namaaf waan ta'e nama keessa kaa'a jechuun barbaada. Inni dura waaqayyo galatattaa fudhatu waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Maaliif ogummaa waaqayyotu namaaf kenna. Hubannaanis afaan isaa keessaa ba'aa jedhan sagalee waaqayyo. Macaafa fakkeenya keessatti yeroo ilaallu kanaadhaaf sagalee kanarratti hundaa'ee nani ka'e. Sagaleen kun yeroo hundana keessa jira. Harka koo qabadheen kadhadhanii yeroo kadhadhu quba koo yaa waaqayyo ogummaa kana caalaa ogummaa Solomoon ogummaa kadhate. Itti dabalee waaqayyo beekumsa qabeenya kenne. Ani kanatu natti mul'ata. Kanaaf kun carraa guddaadha jechuun barbaada. Dargaggoota na dhaggeeffachaa jiranis yoo jiraatan jiru jedhee nan amana. Carraa guddaadha kuni. Macaafa qulqulluu haa dubbifu. Wanta macaafni qulqulluun jedhe immoo gara hojiitti haa hiiku. Kun hundumtuu macaafa qulqulluu keessa jira jechuun barbaade. Amazing. Baay'ee namatti tola gaa dargaggoota keenya wanti inni jedhe tokkoffaa keessi koo fedhiidhaan guutamee dhagaa. Amma namni kennaa isaa mul'ata isaa yoo adda baafatu waaqayyo dursee fedhii keessa isaa kaa'a. Ergas immoo dandeettii kennaaf. Karaan sun karaan fedhiin isaa jiruu fi karaan dandeettiin isaa jiru sun mul'ata isaati. Kaayoo isaati. Ergama isaati. Egaa obboleessi keenya Iyyaasuun akkuma dubbatu kan dhageessan obboloota koo obboleettii koo jalqaba waaqayyo fedhii guddaa keessa isaa kaa'e. Yoo achi kiiboordiin televezyiinii keessatti taphatamu inni asii tuttuqaa ture gaa saayinaa tirii teebilii fa'aa tuttuqaa kiiboordii taphataa ture lafarratti ergasii daftara bitatee atoo chaalenjiin baay'een jiru darbee deeme shaakaluudhaaf darbee deeme barachuudhaaf ergasii immoo tokkoffaa ta'ee xumure inni isa dhiibame waaqayyo fidee tokkoffaatti fide waddoo zamaachiin dhufe fitaawuraarii ta'ee dhufe egaa waaqayyo ulfina haa fudhatu egaa amma in barsiisaa in leenjisaa in taphataa istuudiyootti immoo in hojjetaa istuudiyoon keenya Adoonaayi jedha Adoonaayi jechuun immoo gooftaa koo my lord my master waaqa koo gooftaa koo jechuudha waaqni gooftaa jettanii jalqabdan kun immoo isin haa gargaaru dhalootaaf immoo eebba isin taasisu egaa akkuma dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo keessaa ka'umsa godhadheedha ogummaa nan kadhadhee ogummaa kanaan si tajaajiluu nan barbaadaa jedhe bara kana dargaggoonni baay'een ogummaa isaaniitiin biyya lafaa tajaajilu seexana tajaajilu waan foonii fedha foonii tajaajilu inni garuu ogummaa waaqayyoo isaaf kenneen waldaa kiristaanaa keessa jira saba waaqayyoo tajaajilaa jira dargaggoota leenjisaa jira faarfannaa hojjechaa jira malee sirba hojjechaa hin jiru dargaggoonni baay'een bara kana waaqayyo ogummaa akkasii yoo kennuufi ogummaa kana qabatanii waaqayyoo tajaajiluu dhiisanii gara biyya lafaatti gara sirbaatti gara fedha fooniitti gara birrii argachuutti gara waan biyya lafaa ari'utti warri deeman jiru. Ogummaa waaqayyootu kenneefi ogummaa kanaan sila waaqayyoo faarsuu waaqayyoo tajaajiluutu qabanii waldaa kiristaanaa warri dhiisanii deeman jiru. Warra kana maal jettee gorsitaan gara mana waaqayyootti akka deebi'aniif ogummaa kanaan akka waaqayyoo tajaajilaniif gara waaqayyootti akka deebi'aniif gara sagalee waaqayyootti akka deebi'aniif dargaggoota akkasii baay'een waldaa kiristaanaa keessaa bahanii sokku bara kana hin baratu bahanii sokku hin baratu bahanii sokku. Sababa garagaraatiif jechuudha. Maal jettee isaan gorsitaa dargaggoota kana? Jalqaba irratti isinii kaaseen ture ogummaa waaqayyootu namaaf kenna. Eenyuufuu waaqatu namaaf kenna. Kanaadhaaf ogummaa waaqayyo isiniif kenne kanaan deebi'aa gara waaqayyootti tajaajilaa jechuun barbaada. Jalqabuma irratti meeshaa taphachuun kun waan beekamudha. Erga meeshaa taphannee
waan akka of tuulummaa wayinuu keessa hin kaa'a. Kuni beekamaadha. Namni meeshaa taphatu anatu jira, anatu caala jedha sammuusaa akkasitti amansiiseera taanaan eegidda mana waaqayyooti bahuunsaa dirqama ta'a jechuudha. Of tuulummaan suni mana waaqayyooti dhibeessa sabaasaa. Dhibeessa baasa. Akkuma of tuulummaan seexana kuffisee jechuudha. Kunis karaatti seexanni itti fayyadamu. Seexanni karaa of tuulummaa dhufaan warra meeshaa taphatanitti tokkoffaa karaa of tuulummaa dhufa. Lammaffaa irratti immoo karaa shamarraniitti dhufa. Karaa shamarraniitti dhufa. Maaliifi dargaggoonni shamarranii warra kiboordii kana baay'ee jaallatan. Kanaafuu nuti shaakalloore. Anu fuudhee abbaa warraatti gaama. Isin of eeggadhaa gaama. Nuumaatii godhanneerra. Jechuun ergaa guddaadha. Yeroo baay'ee warra isteejii irratti hojjetan namoonni baay'een waan ilaalaniif bakka seexanni karaa kana fayyadamtee of eeggannaa guddaa barbaachisa. Kadhannaadha inni guddaan immoo kadhannaan hundee waan hundumaati waan ta'eef kanan cabsa. Kanaadhaafuu of tuulummaa keenya dhiifnee wanta hundumaa dhiifnee waaqayyoon kadhannee gara mana waaqayyootti deebine namoota baay'ee beeknama. Mana waaqayyootiitu tajaajilanii konsertii garaagaraa deemanii warri taphatan sirbaaf jechuudha. Kuni gonkumaa ta'uu hin qabu mana waaqayyoo keessatti. Namni waaqayyo gooftaa lamaaf bitamuun hin danda'amu jedha sagalee waaqayyo. Gooftaa tokkoof. Sirreedha. Akkuma isin jettan gooftaa lamaaf bitamuun hin danda'amu. Asiis sirbaa asiis dhiichisaa mootummaa waaqayyoo galuun hin danda'amu. Gara tokkotti adda ba'u. Kanaadhaaf waan baay'ee argaa oolla waan ta'eedhaaf kanan dhaamuu barbaadu deebi'aa gara waaqayyootti. Isa ogummaa isiniif laata yaadadhaa. Yaadadhaati gara waaqayyootti deebi'aati. Koottaa mana waaqayyootti tajaajila. Araarri waaqayyoo yeroo hundumaa ganama naareffama jedha sagalee waaqayyo. Araara isinii gochuu danda'a waan ta'eedhaaf koottaa gara waaqayyootti deebi'aa. Wanti biyya lafaa waan argamudha. Argamee hin bada. Yeroo ammaaf malee boodaaf mootummaa waaqayyoo isiniin gashu. Kanaadhaaf gara waaqayyootti haa deebinu. Waaqayyoon haa kadhannu jechuun barbaada. Very good. Thank you so much. Waaqayyo barakee jireenya kee eebbisu ergaa guddaadha. Seexanni of tuulummaa nama keessa kaa'e. Inni isa kanaan kufi duraanii sinsa naannoo tajaajila faarfannaa kana waan tureefi warra faarfatan warra kiiboordii taphatan warra tajaajila kana waaqayyo waaqessan kan irratti xiyyeeffata. Bakka isaa durii qabata waan ta'eef. Kanaaf of eeggachuu qabu. Of tuulummaadhaan karaa shamarraniitiin karaa shamarran qofaa miti dargaggootaan warra dhiirotaatiin shamarran kuffisu warra shamarraniitiinis dhiirota kuffisu karoora akkasii jira. Effi sadanirraa of eeggadhaa jedhu finance, fame and fornication jedhu sagaagolurraa qabeenya birrii ari'uurraa beekamtii barbaadurraa of eeggadhaa dhaga. Ergaa guddaadha dargaggootaaf kan dabarse dargaggoonni haala garaagaraa keessa jirtan mana waaqayyoo dhiistanii kan baatan waaqayyo ammayyuu harka araaraa isaa bal'isee si waamaa jira gara waaqayyootti deebi'aa waaqayyoo keessan tajaajila akkuma obboleessi keenya hojjechaa jiru hojii istuudiyoo banachuudhaan hojjechuu dandeessu faarfannaa garaagaraa kilaasikaalii garaagaraa waan garaagaraa hojjechuu dandeessu waaqayyo ogummaa isiniif kenneera isuma sana immoo gara viidiyoo piroodaakshiniitti guddistu borummaa mul'atu kun guddachaa mana leenjii banattanii leenjisuu dandeessu faarfannaa waldaa kiristaanaa keessatti tajaajila garaagaraa irratti hirmaachuu dandeessu asittis tajaajilli isiniif bal'aadha kanaafuu gara waaqayyoo koottaa waaqayyoon tajaajila gooftaa lamaaf hin bitamina gooftaa yesus qofaaf bitama waaqayyoo waaqessaa isiniin jenna waaqayyo si eebbisu egaa mee carraa kanaan immoo yeroo tokko dargaggoonni ogummaa kanarra jiran jaarsolii waldaa komatu bakka nuun kennanii nuun deeggaranii nu biran dhaabbatanii jedhu meebi jaarsolii waldaatiin haala kanaan wal qabsisee maal jechuu barbaaddaa gorsa isaaniif akka kennituuf hin barbaada jaarsolii waldaatiifis akkatti namoota ogummaa akkasii qaban akkatti deeggaruu qaban akkatti bira dhaabbachuu qaban akkatti jajjabeessuu qaban jaarsolii waldaatiin maal jetta dabalataan immoo isinammaa hojii naannoo saawundi siistemii kanas ogummaa qabdu waan ta'eef anammas argeera baay'ee aktiividha waaqayyo si eebbisu kiiboordii taphachuu qofaa otoo hin ta'in saawundi siistemii adjasti goota hojii saawundi siistemii wal qabate kana hundumaa hin qindeessita kun ogummaa guddaadha waaqayyo si eebbisu egaa isa kana immoo yeroo baay'ee baadiyyaatti namoonni birrii 100 baay'ee baasanii meeshaa hin bitu garuu itti fayyadamarratti ogummaa dhabuudhaan of eeggannaa dhabuudhaan meeshaan sun hin gubataa qabeenyi mana waldaa kiristaanaa hin qisaasa meeshaatu gubataa kiiboordiitu gubataa ispiikeriitu gubataa mikseriitu gubataa of eeggannaan hin jiru ogummaadhaan gaggeeffamuu qabu kanaafuu qabxiilee lamaan kanarratti tokko akkamitti warra muuziqaa ogummaa qaban kana qabachuu qabu lama akkamitti dhimma saawundi siistemii wal qabate kana gaggeessitoonni waldaa kiristaanaa akkamitti keer gochuu qabu akkamitti of eeggannaadhaan itti fayyadamuu qabu isaaniif gorsa akka kennituuf miicarraasii kenna. Galatoomaa jecha jalqaba irratti jaarsolii waldaaf ergaa ni qabu ijoollee meeshaa taphataniif. Ijoolleen meeshaa taphatan akkuma baay'eedha waldaa keessa charchii keessa baay'eetu jiru kanaadhaaf jaarsolii waldaa qabuu qabu maali yeroo jedhu amma fakkeenyaaf charchii keessa barumsi baay'een hin jira kottaa barumsa baradhaa jedhama ijoolleen meeshaa taphatan hin dhufan hin hafu kun beekamaadha waan akkasii kana ilaalanii to'atanii maaliif hafte yoo dhufte maal taata yoo baratte maal taata jedhanii yoo inni dide hojii dhiisisu. Yoonni dhufe immoo gara tajaajilaatti geessu baay'atanii akka isaan rabbashine yookaan akka isaan hin jeeqneef immoo
toora qabsiisuu qabu. Yeroo jedhu toora yeroo jedhu dabaree naquufii qabu, dabaree buusuufii qabu, bakka kadhachuufii qabu. Irra guddaa waaqayyoon kadhachuufii qabu. Harka irra kaa'anii kadhachuufii qabu jaarsolii waldaa. Malee amma jaarsolii waldaa iddoo tokko tokkotti namoota meeshaa taphatan akka badii wayiitti ilaalu, akka duriyyee wayii, akka bakka waaqayyoon hin jaallanne meeshaa sana bichaa taphatee nama galuutti akkasitti yeroo fudhatan jiru. Maal isheen immoo inni immoo maali? Waan akkasii jira. Ilaalcha kana of keessaa gatuu qabu. Ilaalcha kana of keessaa gatuu qabu. Kunis waaqeffannaadha. Waaqeffannaa keessaa tokko kun. Ammas hin beektu waaqeffannaa keessa dur seexanni meeshaan taphataa jedhama. Of tuulummaa isaatiin haa ari'amu malee. Kunillee gooftaa tajaajiluudhaan waan ta'eedhaaf ogummaadha kun. Ogummaa waaqayyootu isaaniif kenna waan ta'eedhaaf qabadhaa. Ofitti qaba. Jaarsolii waldaa akka carraa ta'e dhaggeeffachaa jiru yoo ta'e ofitti haa qabannu. Isaan keenya akka tajaajilaa tokkotti akka hongeelaawii tokkotti ofitti haa qabannu, haa gorsinuu, haa kadhannuu fi yoo isaan irraa kaatan immoo gara dubbisa dhugaatti haa deebisnu jechuun barbaade. Inni lammaffaan haala miiksarii saawundi siisteemii kana amma akka carraa ta'e charchiin namarra tajaajilaatu jirra ture kuni meeshaa akka fidatanii nama waamani deemen sirreesseefi. Yeroon jedhu namoota ogummaa qaban barbaadanii waamanii utuu sirreessan. Meeshaa amma kana birrii amma kana baasanii bitanii yeroo namni biraan jalaa tuttuqee yeroo balleessu baay'ee gaarii miti. Garaa waaqayyoo siin gaddaa namni sabbata sarraa mudhii isaarraa hiikeeti dafqasaa akkas godhee laateeti meeshaa kana bitate. Kanaadhaafuu namoota ogummaa qaban yoo isaan biran jiran ta'ellee iyyaafannoodhaan barbaadanii utuu hojjechiifatan yookaan utuu nama barsiifatanii kanan jedhuun ergaa qaba galatooma. Waaqayyo baraka eebbisu. Egaa dargaggoon Iyyaasuu waan gurguddaa nu gorsee egaa tokkoffaa namoota muuziqaa taphatan ogummaa kana qaban fedhii kana qaban leenjisuu, barsiisuu, gorsuu, sagantaa baasuu fi jajjabeessuu waan isaanii barbaachisuun bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Maali atakkasii jedhanii quba namatti qabuudhaan nama sirreessuun hin danda'amu. Nama dhiibuu ta'a sun. Kanaafuu kun ogummaa guddaadha, kennaa guddaadha. Waldaan kiristaanaa eebba kanatti fayyadamuu qabdi jechuudha. Amma waldaa Makaana Yesuus seminarii Makaana Yesuus bakka barsiisutti Makaana Yesuus School of Music and Media kan jedhu jira. School of Music and Media irratti barattoonni baay'een karaa muuziqaa kanaanii dipaartimentii garaagaraatiin hin baratu. Sagantaa digiriitiin, sagantaa dippiloomatiin, sagantaa sartifikeetii garaagaraatiin baratanii waldaa kiristaanaatiif eebba ta'aa jiru. Achi keessaa immoo warri waldaa kiristaanaa dhiisanii biyya lafaatti adeemanis jiru. Egaa nuti warra akkasii kun jalqabuma gara muuziqaa ogummaa kana barachoota otoo hin dhufin sagalee waaqayyootiin cimuu qabu. Keessaanii bilchaachuu qabu. Baay'ee achitti sagalee waaqayyoo siin baratu akka maayinariitti jechuudha. Meejjiin isaanii miuuzikii haa ta'u malee sagalee waaqayyoo siin baratu. Garuu immoo Makaana Yesuus seminarii qofatti miti dhufanii kan barachuu qaban sagalee waaqayyoo. Jala ijoollummaarraa Sandee Iskuulirraa kaasanii sagalee waaqayyootiin yoo bilchaachaa dhufan ergas yoo ogummaa kana immoo itti dabalatanii guddisan karaa waaqayyoo irraa hin goran waaqayyoo immoo isaan dhaaba. Hundee gadi fageeffatanii dhufuu qabu. Isa kanaaf immoo jaarsoleen waldaa kiristaanaa ijoollummaarraa kaasanii ijoollee kana fedhiif dandeettii isaanii adda baasuudhaan sagalee waaqayyootiin guddisuu akka seexanni akkuma duraan jenne of tuulummaadhaan sagaagalaan ejjaan akka isaan hin kuffisne irratti immoo hojjechuu qabu jechuudha. Irratti hojjechuu qabu, of eeggachuu qabu. Dargaggoonni keenya obboleettii, obboleessi waan kana irratti isinis immoo gorsa karaa waldaa kiristaanaa isiniif kennamu, barumsa isiniif kennamu, leenjii isiniif kennamu, guddachuu yoo barbaadan taa'aa baradha. Namni guddatu nama baratudha. Obboleessi keenya Iyyaasuu nama taa'ee baradhee iddoon carraan hin kennamneef ture. Humnumaan deemee dabtara peejii 100 bitatee barate. Humnumaan deemee cabsee deemee garuu immoo tokkoffaa baay'ee xumure. Har'aa kun dhalootaaf eebba ta'aa jira. Kanaafuu isinis barachuudhaaf, guddachuudhaaf, leenjii fudhachuudhaaf qophaataa fudhadhaa deema nu barsiisa jedha. Irratti immoo jedha warra waldaa kiristaanaa warra saawundi siisteemii garaagaraa 100, 200, 300 achi ol baastanii bittanii qabeenyi keessan isin jalaa guggubatu immoo qabeenyi kun qabeenya waaqayyooti, qabeenya saba waaqayyooti. Yoo bittan jalqaba otoo danda'ame akkuma obboleessi keenya jedhe nama leenjisuun barbaachisan. Namoota ogummaa qaban, fedhii qaban, dandeettii qaban leenjisanii sirriitti akka leenjisaan fudhatan, sirriitti meeshaa sana akka isaan eegan. San ta'uu baannaan qabeenya waldaa kiristaanaa akkuma jette dafqasaa buusee namni birrii 5, birrii 10, 100 kennee bitaa akka ta'etti immoo callisee yoo gubatu waaqayyoo sin jaallatu, namni sin jaallatu. Kanaafuu nama ogeessa itti waamuudha. Ergas namni ogeessu dhufee midhaasuu qofa otoo hin ta'in nama akka leenjisuufis obboleessi keenya Iyyaasuun akkuma jechaa ture kiiboordiin nan taphadhaa. Iyyaasuun immoo bakka hundumaa gahuu hin danda'u. Leenjisaa jira. Dhaloota baasaa jira. Sadaffaan immoo istuudiyoo irratti immoo ammas hojjechaa jiru. Faarfannaa qindeessaa jira. Kanaafuu karaa kanaan namoota leenjisuu, dhaloota baasuun barbaachisaadha. Saawundi siisteemii jiru sana namni ogummaa isaa hin qabne akka hin tuttuqne dhowwuudha. Namni ogummaa isaa qabu qofaan akka tuttuqu, akka adjust godhu gochuudha. Isa kanaaf dursanii leenjisuudha. Nama ogeessatti fayyadamuudha. Ogeessota baay'ee waaqayyoon of kennaa jira. Isaan nuuf haa eebbisu. Waaqayyoof galanna ta'u. Ergaa guddaa nu dabarsite amma gara xumuraatti yoo finnugaa
Iyyaasuun haalli barnoota isaa maal fakkaata? Gara barnootaatti haa dhufnu. Because hojii mootummaa akka hojjechaa jirtu, waajjira aadaa fi turizimii keessatti akka hojjechaa jirtu informationii qabaa quba qabaa. Achi osoo hin deeminiin duratti barnooti kee backgroundiin kee maal fakkaata? Dhalootaaf fakkeenya waan ta'uuf tajaajilaa, barachaa, hojjechaa. Kanaafuu haalli barumsa kee maal fakkaata? Dhaabbanni amma keessatti hojjechaa jirtu, waajjira aadaa fi turizimii keessatti immoo ogummaa akkamiitiin tajaajilaa jirta? Isa kanarratti haasofne nami. Jalqaba irratti haala barnoota koo yeroon ibsu elementarii achumatti baradhee hedduman dhaladhee guddadhee magaalaa Aliboo jedhama. Ana jaardagaa jaartee magaalaa Aliboo achitti baradhee guddadhee 9th 10th Naqamteetti baradhee Dibooraa ammallee cufamee ture. Mana barumsaa Dibooraa handhuunfaa achitti baradhee Piriippii Shaambutti baradhee godina keenya godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambutti. Akkuma qabxii seensa yuunivarsiitii argadhee yuunivarsiitii Adaamaa na ga'e. Yuunivarsiitiin Adaamaa yeroo ani dipaartimentiin kun sooshaaliidha. Aartii barbaadeen ture. Aartii muuziqaa makana gara sooshaal saayinsii achi keessa jira. Aartii barbaadeen ture garuu akka carraa ta'e Azer sooshaaliin naaf kenne. Carraan egaa carraadha. Azer sooshaaliin naaf kenne yuunivarsiitiin Adaamaa yeroo nurraa kaasee gara Arsii yuunivarsiitiitti nu jijjiire. Saayinsii fi teekinooloojii ta'ee nurraa kaasee Arsii yuunivarsiitii nu dhaqate. Meedisinii Azer soshaalota kana gara Arsiitti nu geggeesse. Achitti baradhee xumura yuunivarsiitii waggaa 3 baradhee dipaartimentii laanguweej and literature kan jedhu afaan Oromootiin nan ba'ee qabxii bareedaadhaan nan ba'ee. Kanaan booda amma waajjira aadaa fi turizimii keessa hojjechaa jira. Utuman asii hojjechaa jiru waaqayyoonis baay'ee nan tajaajila. Inni guddaan tajaajila irratti fokus godha. Hojii mootummaas nan hojjedha. Maaliif waaqayyo sin jaallatu? Sa'aatii mootummaatuun sirrii miti. Sa'aatii 8 kan mootummaati. Torbee keessaa guyyaa 5 sa'aatii 8 kan mootummaati. Isa ciminaan hin hojjenna. Waaqayyo sin nu gargaara. Asumaanis hojii tajaajilaa sin hojjenna jechuun barbaade. Namatti tola dhugaa waaqayyo ulfaatu. Ergaa guddaadha. Look tajaajiluu barachuu hojjechuu. Egaa tajaajilaan hin barata hin guddata. Egaa afaan Oromoo language and literature irratti qabxii gaariidhaan eebbifamtee baatee waaqayyo si eebbisuu baga si gargaare. Ergas immoo borummoo maastarsii akkatti fuftuu abdii guutuun qaba. Egaa amma obboloota keenya dhaggeeffattoota keenyaa waan isaarraa barattanii in tajaajilaa hin barataa in hojjeta. Waan inni jedhe keessaa tokko maa inni saatii mootummaa hatuun sirrii miti jedhe. Waaqayyos namnis hin jaallatu. Maaliif namni kun hojii mootummaatti qacaramee jechuun wiixataa kaasee hamma jimaataatti yookaan immoo dafinoorraa kaasee hamma jimaataatti yookaan hojja dureerraa kaasee hamma jimaataatti yookaan isniinarraa kaasee hamma jimaataatti afaan Oromoo qodda garaagaraatiin egaa. Innaa saatii 2 walakkaa hamma saatii 11 walakkaatti saatiin isaa gurgurameera. Kanaaf saatii sanatti hojii mootummaa amanamummaadhaan abdatamummaadhaan hojjechuu qaba jechuudha. Saatii mootummaa hatee dhuunfaa isaatiif yookaan immoo karaa gara biraatti sogochuun qaba. Saatii mootummaa sun gurgurameera isa sana sirriitti hojjechuudha. Adda duree ta'uu qaba. Kiristaanni bakka hojjetu kamittuu adda duree ta'uu qaba. Hojjetaa adda duree, barataa adda duree. Barumsa cimaadha. Barumsaan cimaadha. Obboleessi keenya qabxii gaariin eebbifame. Barumsaan adda duree, hojiidhaan adda duree, tajaajilaan adda duree, daldalaan adda duree, bakka jirutti adda duree. Maaliif mataa taatu malee eegeen taatan nuun jedhee waaqayyo. Kanaafuu jabaachuu qabna waan guddaa sirraa barannee waaqayyo si eebbisu eebbifame. Egaa qabxii tokko akkan kaasu immoo kan barbaadu asuma magaalaa Gabatee keessatti feelooshipii gargaarsaa hojjettoota mootummaa magaalaa Gabateetiin kan dhaabbatetu jira. Feelooshippiin gargaarsaa kun akkamitti dhaabbatee maaliif dhaabbatee hojii tola ooltummaa akkamii hojjechaa jirtu dhaloota baay'eedhaaf fakkeenya waan ta'uuf mee waa'ee kanaa xiqqoo ishee jennee gara xumuraatti finna. Guddaa galatomaa eebbifamaa jecha. Feelooshippiin kun bifa sagantaatiin eegale. Bifa nama 2-3 taanee eegalle. Mana obboleessa keenya tokkotti eegalle obboleessa keenya Alamaayyoo jedhama. Mana isaatti eegalle bifa sagantaa. Bifa sagantaatiin yeroo eegallu wiixata. Yookaan dafinoos jennu yeroos eegallee kanaan booda ijoollee faana walitti dhufnee maali yoo babal'isne sagantaa kana sagantaa qofa osoo hin taane feelooshipii dhaabbanne kan gargaarsuma namoota hiyyeessota kana namoota abbaa fi haadha hin qabne ijoollota karaarra jiranii hawwaan keenya yookaan immoo dadhaboota warra nyaatan kan hin qabne warra uffatan kan hin qabne yoo walitti dhufnee waanuma qabnurraa nurraa hafii osoo hin taane waanuma qabnurraa har'a an daabboo yoo nyaadhe namni daabboo sana hin arganne jiraachuu danda'a. Ani yoon shiroo nyaadhe namni daabbootiin bulu jiraachuu danda'a. Kanaadhaaf hundumtuu immoo bifa waaqayyootiin uumamne. Bifa fakkeenyaa waaqaatiin uumamne waan ta'eedhaaf kanarratti yoo hojjenne maal ta'a kan jedhu namoonni ciccimoon jiru. Doktoroonni jiru. Ijoollonni injineeronni jiru. Asuma keessa kan hojjetan jechuudha. Wal mari'annee kanaan booda erga wal mari'annee booda yaadni kun fudhatama argate.
fudhataman argatee ji'a tokko booda hin jalqabne birrii walitti finnee hundumti keenya birrii amma kanaa jennee akka carraatee mana obboleessa keenya sanaa hin ba'e achi keessaati manicha dhuunfanne ofii keenyatti dhuunfanne hin kireeffanne jechuudha ofii keenya hin kaffalanna qarshii isaan kaffalanna jennee naannaa birrii 400tiin eegallee jechuudha mana sana birrii 400 kaffalla kanaan booda eegallee bakka namoota karaa charchii namoota dadhaboo ta'an namoota baafaadhaan qabne namoota lama nuuf kenna jennee xalayaatiin gaafanne waldoota kiristaanaa fi warra ortodoksii illee gaafanne bulchiinsa magaalaa maaliif hundumaa akka gargaaruuf maaliif akkataan amantaa hin qabu hankeenya qofa osoo hin taanes walumaa gala mul'anni keenyas mul'ata guddaadha kanaa booda nuuf kennan akka carraatee xiqqoo lalaafisuu barbaadanii ittuma dinnee gaafatanne kanaan booda nuuf kennanii sagantaa wayii qopheessinee hin gargaarre ammuma humna keenya jalqaba maal gargaarre zayitiin binne zayitii abbaa litira 3 tokko binne midhaan hin binne xaafii binne boqqolloorree binneerra kan akka shunkurtaa kana kan akka bunaa sukkaara saamunaa fendeelii waan akkana bakka waanumta garaa kana binne namoota jaanuu kennani namoota jaan kana hawwan keenya dadhaboota waan nyaatanii bulan hin qaban baay'ee nu gaddisiisanii kanaan booda isaaniif binne guyyaa qidaame tokko guyyaa guutuu kadhachaa oolle amma sa'aatii 2tti hin kadhanne lamaa booda immoo wal hirree hin deemne hin kennineefi kadhannee eebbisnee baay'ee bakka isaanillee yeroo deemnu bakka ergamoota waaqaa dhufe seena jedhu amma kanaatti illee unillee miti garuu wanta isaan keessa jiru dubbatu ergama waaqa yeroo baay'ee immoo maal goona qidaameef sanbata hin deemna yooma wanta nyaatamu wanta dhugamu dhabnillee hin deemna buna fudhannee deemna inni kaan uffata isaanii miica inni kaan qoraan falaxaaf inni kaan bishaan baasaaf inni kaan buna danfisa inni kaan hin haasofsiisa waan akkasii bakka waan akkasii teenyee faana haasofna jechuudha nama ja'a ammaatti hin ganne isaan ayyaanatti beekamaadha bakka nu eeggatu isaanillee ayyaanatti isaaniif xaafiin binnaa zayitiin binnaa shunkurtaan binnaa hin kenninaaf isaaniif jechuudha gara barattootaatti yeroo dhufu immoo barattoota ammaatti barattoota naannoo 18 yuunifoormii binnee daftara binnee kennineerraaf abbaa faadhaan qabanii kan ittiin baratan hin qabanii walitti dhufnee binnee kennineerraaf jechuudha barattoota naannoo 18 walumaa gala 21 ta'u barreen gaddaallee hojjenneerra bananas hojjennee ture kana irratti dabarree immoo bizinesii keenya guddifachuuf namni hin taa'u bizinesii kana guddifachuuf mana kana fayyuma kaawurraa mana bunaa goone ijoolleen keenyas fayyadamu bakka boqonnaas godhan baay'een keenya hin fuune qeerroodha baay'een keenya ijoolleen asii baay'inaan anuma bakka akkuma kooti baay'een fuune bakka oolmaa keenyas godhannaa jenne walii galle kanaan booda nama barbaadutti kaane nama arganne amma bakka birrii 500 jecha 1,000 gashineerraa fi bakka namaafillee hojii banneerra jechuun nam tokkoof carraa hojii banneerra shaayeen jira bunni jira daabboon illee jira qursiin jira waan akkasii bakka waaqayyo nu gargaaree hojjechaa irra amma gabateera dabarree ayyalee geenyeerra namoota achirraallee ayyalee jechuun magaalaa qullaa gabatee jirtu jechuudha gabatee jirtu coomman guduruu keessatti argamti magaalaa bulchiinsa magaalaa ayyalee kan jedhamu jira achiillee barattoota afur yuunifoormii fi daftara binnee geessineerra amma akkasii waaqayyo nu gargaaraa jira mul'anni keenya guddachaa jira gara fuulduraatti mana barumsaa warra gargaarsa hin qabne bakka haadhaaf abbaa warra hin qabne isaaniif banuuf karoorfanneerra yoo waaqayyo nu gargaare gara fuulduraatti kaayyoon keenya inni guddaan mana barnoota warra bakka abbaa faadhaa hin qabne waan akkasii isaaniif bannee bakka viijinii guddaa qabna yoo waaqayyo nu gargaare waan akkasii yaadneerra waaqayyo nu gargaaraa jira kaapitaala birrii baay'ee baasnee ammallee gayaa itti gargaarree xumurreerra naannoo gara 30 olii baasneerra ammaatti waggaa 2 keessatti namoota gargaaruuf sagantaa tokko dafinoo sagantaa qabna sagantaa dhaabbataa qabna jimaata tsoomxalootii qabna bakka waldaattis beeksisneerra amma chaappaa mataa keenya baafanneerra fellowshippii gargaarsa hojjettoota magaalaa gabatee jennee chaappaa mataa keenya baafannee dhaabbanni garaagaraallee nu gaafachaa jira akka nu gargaaran dhaabbanni tokko nu gaafatee ture kanaaf jennee chaappaa baafannee nu eeyyamanii na kanarra jirra waaw waaqayyoof galanni ulfinni guddinni haa ta'u inni sin gargaare inni mul'ata kana isiniif kennee galata haa fudhatu
Haleluuyaa. Waaqayyoof galanni ulfinni guddinni haa ta'u. Waaqayyo isin gargaaree mul'ata kana isiniif kennee galata haa fudhatu. Baay'ee natti tole. Egaa dargaggoonni hojjechuudhaaf humna qabu, hojjechuudhaaf paashinii qabu, fedhiis dandeettiis qabu. Bara ijoollummaa keessanitti, bara dargaggummaa keessanitti ni yaadadha. Miti Waaqayyo. Egaa akkas egaa dargaggeessi bara dargaggummaa isaatti Waaqayyo yaadatee mul'ata fudhatee dhalootaaf eebbata. Dhalootaaf furmaata ta'a. Akka Yoosiif fa'aa jechuudha. Na baay'ee na gammachiise mul'ata keessan kuni. Egaa amma dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaggeeffattanii isaan dargaggoota ganaa maatii ijaarrachuutu, ganaa barachuutu, ganaa guddachuutu waan baay'eetu isaan eeggata. Garuu amma dhaloota irratti xiyyeeffatanii waaqeffannaa isa Waaqayyo jaallatu. Dubartoota abbaa manaa hin qabne, ijoollee maatii hin qabne, rakkattoota, qaama miidhamtoota uffatatti uffisaa, nyaachisaa, mana ijaaraa fi mana deemanii kadhachaa fi gorsaa jajjabeessaa, waliin haasaa, waliin taphachaa baay'ee nama gammachiisa. Kanarra darbanii barattoota akkas harka qalleeyyii ta'an yuunifoormii bitaa fi barsiisaa guddisaa. Bor baratanii bakka guddaa akka ga'aniif jechuudha. Barattoonni baay'een irraa miidiyaa irratti namoonni isaan beeku jira bakka guddaa kan ga'an jireenya akkasii keessatti gargaaramanii kan darbanidha. Dhaabbanni garaagaraa jira hojii gurguddaa akkasii kan hojjetu fakkeenya warra akka Compassion International fa'aa keessanis guddatee kun immoo gara internationalitti akka guddatu Waaqayyo isin haa guddisu isin haa bal'isu. Namoonni gaa sagantaa kanarratti immoo mul'ata isaanii kana dhageeffattan mul'ata isaanii kana bira dhaabbadha. Keessattuu naannoo Horroo Guduruu as magaalaa Cummaan Guduruu magaalaa Gabatees naannoo magaalaa Ayyanis Kombolchaas kan jirtan Shaambus kan jirtan mul'ata isaanii kana bira dhaabbadha. Bakka jirtanitti fellowshippiin kun immoo haa dhaabbatu. Egaa amma magaalaa Gabateetti dhaabbatee babal'achaa jira. Magaalaa Shaambuutti hin barbaachisaa, Kombolchatti hin barbaachisaa, Naqamteetti hin barbaachisaa, Direedawaatti hin barbaachisaa, Bulee Horaatti, Yaaballootti hin barbaachisaa, Ambootti hin barbaachisaa, Direedawaatti, Harareetti hin barbaachisaa, Dambidoollootti hin barbaachisaa, Jimmaatti, Mattuutti hin barbaachisaa, Baddalleetti hin barbaachisaa. Bakka garaagaraatti fellowshippiin kun hin barbaachisa. Adaamaa Bishooftuu jedhaatti fufuu qaba. Finfinnee jedhaatti fufuu qaba. Dargaggoonni mul'ata kana dhageessanii bakka jirtanitti isinis fellowshippii akkasii dhaabdanii mul'ata kanaan Waaqayyo waaqeffachaa rakkattoota gargaaraa, qaama miidhamtoota gargaaraa, barattoota akkasii gargaaraa wal guddisuu wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Isa kanatti Waaqayyo hin gammada. Mul'ata guddaa qabu akkuma dhageessan egaa mana barumsaa ijoolleen harka qalleeyyiin gargaarsa hin qabne kan itti baratan bannee dhaabbata guddaa kana bannee barattoota barsiisuu barbaanna. Dhalootaaf eebba akka ta'an guddisuu barbaanna jedhanii mul'ata keessan kanarratti Waaqayyo waan isin barbaachisu hundumaan isin haa eebbisu. Isin haa bal'isu. Waaqayyo rohoboota isin haa taasisu. Egaa Waaqayyo isin haa guddisu. Namootas dhalootas Waaqayyo abbootii qabeenyaas beekumsaa warra isin gargaaranis isiniif haa kaasu. Dargaggoota keenya isinis bakka jirtanitti hojii tola ooltummaa akkasii kana hojjedhaa. Nama biraas eebba argattu Waaqayyo biraa immoo eebba caalu argattu. Waaqayyo isin eebbisu. Egaa kanumaan immoo gara sagantaa keenya xumurachuutti finnaa. Sagantaa keenya irratti argamtee yaada bareedaa akkasii dargaggoota waldaa kiristaanaatiif, jaarsolii waldaa kiristaanaatiif, amantootaaf, hooggantootaaf fakkeenya akkasii kennuu keetiif Waaqayyo si eebbisu. Tajaajilli gargaarsaa kun egaa waan na gammachiise waldaa kiristaanaa Pirootestaantii qofatti hin dhaabatu. Ortodoksii, Musliimaa waaqeffataa ta'e rakkataadha. Hundumatu gargaaramuu qaba. Isin ifa biyya lafaatiin hin jedhe Waaqayyo. Isin soogidda addunyaatiin hin jedhe. Soogiddi immoo addunyaa mi'eessuu qaba. Ifni immoo addunyaatti ibsuu qaba. Dukkanatti ibsuu qaba. Lafa jirrutti Waaqayyo ifa taanee soogidda taanee akka jiraannu immoo nu haa gargaaru. Egaa carraasaa dhumaa immoo dargaggoo iyyaasuudhaaf kan kennuu barbaadu karoorri kee kan gabaabaa, kan giddu galeessa, kan yeroo dheeraa gabaabaatti maal fakkaata? Haala hojii muuziqaa irra jirtu wal qabatee, haala barnootaatiin wal qabatee, haala gaa'elaatiin wal qabatee karoorri ati qabdu maal fakkaata? Gabaabumatti. Gabaabaatti karoorri koo haala gaa'elaa faana wal qabatee namni qofaasaa ta'uun gaarii miti itti yaadaman jira kanaadha. Barnoota barachuun barbaade umurii kanaan umurii ijoollummaa kanaan barnoota xumuruun barbaade maastersii barachuun barbaade. Inni guddaan karaa hojii muuziqaa kanaan mana muuziqaa guddaa mana faarfannaa mana muuziqaa guddaa magaalaa Finfinnee keessatti uumuudha karoorri. Magaalaa Finfinnee keessatti dhaabee mana faarfannaa istiidiyoo bareedaa isaa istiidiyoo bakka baay'ee beekamaa ta'e yoo Waaqayyo na gargaare uumuuf yookaan dhaabbachuuf karoorri kun guddaan kanaadha karoorri koo. Waaqayyoon irratti na kadhadhachuun barbaada. Anillee kana karoorri kun guddaan ammaaf barumsa barachuun barbaada. Haala gaa'ela ganaan itti yaada. Wanti hundumtuu immoo yeroo isaa eeggatee hin dhufa. Waaqayyo si eebbisu. Barumsa keettis Waaqayyo si haa guddisu. Carraa barnootaas siif banu. Mul'ata ammatama mul'ata guddaa magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa, handhuura Itoophiyaa, handhuura Afrikaa, handhuura addunyaa kan taate kanatti because akka United Nationitti beektee Jineevaaf Niw Yoorkitti taanee magaalaan Finfinnee beekamtuudha. Kanaafuu magaalaa guddoo kana keessatti deemanii hojjechuun dhaloota hundumaaf seentaree waan ta'uuf dhaloota baay'eedhaaf eebba ta'uudhaaf isin gargaara. Isa istuudiyoo Kombolchaadhaa qabdanis Waaqayyo haa eebbisu haa
guddisu gara Finfinneetti haa bal'isu dhalootaaf immoo kana caalaa eebbas hin taasisuuti egaa gaa'ilatti adeemtus immoo waaqayyoo the right person siif haa kennu Heewaan the right person nama siif taatu mul'ata keetti kan si deeggartu karaarra jirti gaama kadhattee mattanii muudha waaqayyoo si gargaaru si eebbisu egaa isa dhumaatti immoo dargaggoota keenyaaf haala garaagaraa keessa kan jiraniif waanuma afurri waaqayyoo si yaadachiisa irratti akka isaaniif kadhattu carraasiif kenna isaaniif kadhattee achumaan xumurraa dhaggeeffattoota keenyaa waaqayyoo bara keessan jireenya keessan eebbisu haala jirtan kam keessattuu mee waaqayyoon hin kadhanna waaqayyoo jireenya keessan tajaajila keessan hojii keessan mul'ata keessan akka isiniif eebbisuuf akka nuuf eebbisuuf dargaggoon Iyyaasuun waaqayyoo nuuf kadhatu kanumaan sagantaa keenya immoo gara xumuraatti fidanna. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u waaqayyoon hin kadhanna. Yaa waaqayyoo waaqa jiraataa waaqa amanamaa waaqa barabaraa ulfaataa mootii waaqa hundumaa lafa kadhuumte samii kadhuumte maqaa Yesuusiin galannisiif haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galannisiif haa ta'u. Situ carraa kana nuuf laate maqaan kee barabaraan kan eebbifame haa ta'u. Ati waaqayyoodhas si haa galatu. Ati jiraataadhas si haa galatu. Ati mootiidhas si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Ilaa nan si kadhadha yaa waaqayyoo. Waa'ee dargaggoota biyya keenya waa'ee shamarran biyya keenya maqaa Yesuus waa'ee qeerroof qarree biyya keenyaan si kadhadha maqaa Yesuus Kiristoosiin sammuun isaanii hojiitiin haa guutamu maqaa Yesuusiin ogummaa addaa kenneefi mul'ata addaa kenneefi barrii banamaa kenneefi maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa waaqayyo bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu jedha sagalee waaqayyo kanaadhaaf yaa waaqayyo bara dargaggummaa isaaniitti si yaadatanii si tajaajilanii ogummaa qabaniis tajaajilanii akka darban ati isaan gargaari maqaa Yesuus Kiristoosiin ati isaan wajjin ta'i dargaggoota eebbisi jaarsolii eebbisi maqaa Yesuusiin xixannayyoo eebbisi obboleessa koo yaa waaqayyo gooftaa mootii macca wandimmaa geenyin isa eebbisi dachaasa eebbisi sagantaa kanarratti na afeeri naaf kennuusaaf waaqayyo gooftaa mootii macca ogummaarratti ogummaa kenniif ogummaarratti ogummaa kenniif yaa waaqayyo ana wajjinis ta'i na gargaari maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen halleluyaa waaqayyo gooftaa keenyaaf galanni ulfinni kabaji haa ta'u waaqayyo isa nu gargaaree karaa obboleessa keenyaa gorsa guddaa ogummaa guddaa sheer kan nuuf godhe isa kan nuuf kenne waaqayyoof galannaa ta'u ililleen galanni ulfinni guddinni isaaf haa ta'u gajjachuun nuuf ol jechuun isaaf. Kaayoo lubbuu meeqa itti dhabame. Imana imman igan katabame karatti nimnu sena bota duran jalqabame Sena malendarbu nanguma chatate odaloni arbu dem sokoti fufe janka katamure wallan sokoti chime injifanno tumure nani jara sida sena dalate manduka sena malendarbu nanguma chatate odaloni arbu dem sokoti fufe janka katamure wallan sokoti chime injifanno tumure Nani jara sidas Nana demanduan sena malender Nani jara sidas Nanguma chatate udaloni arbu Nani jara sidas Dem sokoti bufe danka katamure Nani jara sidas Wadan sokoti chime injifanno tumure Nani jara sidas Anis nanguma chagala hin alufne warra sena kamne galme makanofne mare ino walu galfata potaku Utunin dalagin taate dhugaatokko anis nanguma chagala hin alufne warra seenaan qabne galmee maqaan noofne maariino waa dhudhaamsa abboota koo
utunin dalagin taate dhugaa tokko anis nan gumaacha galaa hin dhaloofne nan ijaara siidaa seenaa warra seenaan qabne galmee maqaan dhoofne nan ijaara siidaa seenaa maarayiina waalu galfata boota koo nan ijaara siidaa seenaa utunin dalagin taate dhugaa tokko nan ijaara siidaa seenaa. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Obboleessa keenya Iyyaasuu Kaabaa Moosisaa Waaqii tajaajila isaa, jireenya isaa, bara isaa, fuuldura isaa, karoora isaa haa eebbisuutu jenna. Eebbifami tajaajila garagaraatiif, leenjii garagaraatiif akkasumas immoo istuudiyoo isaan qaban sanatti immoo istuudiyoo Adunaayitti immoo akkasuma fayyadamuudhaaf immoo karaa lakkoofsa moobaayilaa 09 17 72 38 24 isa argachuu hin dandeessani irra isiniif deebi'a 09 17 72 38 24 argachuu hin dandeessani. Waaqayyoo jireenya isaa tajaajila isaa haa eebbisu. Dargaggoota keessan haa eebbisuuf qeerroof qarree waldaa kiristaanaa keessa jiran hundumaa haa eebbisu. Nuuf jiraadhaa eebbifamaa guddadhaa dhalootaaf eebba ta'a. Aan kan isin waliin ture obboleessi keessan Wandimmaagany Uddeessaa Bidireeti. Sagantaa kanarratti immoo yaada qabdan gaaffii garagaraatiif akkasumas tajaajila garagaraatiif karaa lakkoofsa moobaayilii 09 13 71 0868 nu argachuu dandeessanii 09 13 71 0868 nu argachuu dandeessanii. Sagantaa kana immoo karaa raadiyoo warri dhaggeeffattan namoonni kan biraa akka dhaggeeffattan sagantaa raadiyoo sa'aatii isaa meetir baandii isaatti himaa karaa sooshaal miidiyaa garagaraa kan hordofattan immoo sheer godhaa fi wangeela waliin hojjannaa waliin jiraannaa waliif jiraannaa wangeelaaf jiraannaa nuuf kadhadhaan immoo ergaa keenya yeroo hundumaati eebbifamaa nuuf jiraadhaa horaa bulaa deebanaa. Siidaa jajjaboota ofirratti ilaalan deemaa seenaa ergamoota waldaansa warraa moo'ee injifatee isa kana akka boota durii anis galmeessee kaasa seenaa. Nan ijaara siidaa seenaa nan ijaara siidaa seenaa.